Hai hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha. Nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi bareeda. Hordoftoota koo biyya keessa biyya alaa jirtanii akkam jirtu nagaa keessanii. Nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi biyyi bareeddu. Har'a akkuma argitanii kunoo waxii waxaa. Waxii waxaan jira jechuudha kushiinaa keessan jira. Istoofii lafan kaa'ee inna boru maaliifan waxa seetanii kunoo qulleetii gochaan jira. Timaatimiinis kunooti timaatimiiti cafuufan jechuudha misira hojjechuufanii. Borumesti eenyutu natti dhufame tammanaame isin tammanuu hin dandeessani. Innaa akkuma argitanii rabbirraan taphachaa jira jechuudhaan immoo hojiirran jira. Rabbirraan gabaas dhaqee tanan dhufee keellaa jechuudha. Gabaa wayyaa jechuudha. Keellaan baay'ee wuddiidha wanti hundinuu gulliitiin. Asti sharii keenya immoo gulliitiin ittuu hin jirtu. Kanaaf jedhee tananii ganamaanii keellaa bu'ee dhufe jechuudha. Innaa kunoo timaatimii muraan jira. Waxitti caccafuuf meerree carqiin tokkessan godhe. Innaa boru keessummaan natti dhufa jechuudha. Keessummaa innaa boru keessummaan natti dhufa. Nama nan eebbisnetu tureeyyuu amma galgala lammiitti bilbilanii himanii jechuudha. Boru dhufnaaniitu kanaaf jedhee nan immooyyuu waxii waxaan jira jechuudha. Waxii misira illee qaban ture xiqqoo wayii jirti misiras biteen barbarees biteen dhufe. Barbareen birrii 250 jedhu irra tokko 200 ture bishaanii garuu malee. Innaa keellaa bu'ee waa baay'ee nagadee dhufe jechuudha. Ajjaas bitadheen dhufe jechuudha. Ajjaa xiqqoo tokkoon bitadhee rabbirra xiqqoo utaalloon qabee jira jechuudha. Maaliif harmaa'uudha waan ta'eef bareeda isaaf utaalloodhaaf jechuudha. Innaa haala kanaanii waxii allicaallee gochuufanii sinirrattan cafacafe ka. Innaa waxii allicaallee gochuufanii diimaallee gocha amma diimaa gochaan jira. Dinnichas babbaqaqsadheen jira. Kunoo kaarotiin ganaadha garuu kunoo dinnicha babbaqaqseen qopheeffadheen jira. Dinnicha jechuudhaan. Innaa akkasiin haala kanaan egaa boruu keessummaa dhufa waan ta'eefi waxii waxanneetu ganam biddeenallee toshaa dhugaa dubbachuudhaaf galgala. Kaleessan toshaayyuu maabraatiin guyyaa durallee guyyaa toshuun jammareen ture. Maabraatiin humna hin qabdu baay'ee na rakkisaa jirti guyyaa. Innaa waan ta'eef dhufe narra meeseejii waan ta'eef galee. Innaa amma garuu galgalan toshuu jammare immoo galgala. Guyyaa akkuma ta'etti qadaadee nan toshaa garuu humna naan godhattu jechuudha ibsaan. Innaa amma garuu galgalan gochuu jammare jechuudha. Galgala lammii mucaanaa qaba. Rabbirraan illee rafa garuu galgala dafee ka'a garuu san harma barbaada waan ta'eef malee nan rakkisu yaa. Innaa akkasiin haala kanaanii kunoo argaa kunoo timaatimii cafacafaan jira. Argaa kunoo timaatimiidha. Argitanii mafaqfaqaa qaba garuu kunoo as waxii gochaan jira.
Timaatimii asirratti naquufanidha. Kunoo kaarotii dinnicha qopheessan jira. Kaarotiin garuu distii keessa jira. Agarsiisu jechuudha. Kaameraan irra kaa'ee jira. Distii bicha gubbarra. Kaarotii qopheeffadheera. Waxuu bichaadha malee waan hundaa qopheeffadheera. Nama goona re'aadha mucaatii garuu dirqama immoo namni nan dhufa yeroo sanitti immoo keessaniin eegdanii miti dirqama hin gootu jechuudha waan tokko tokko. Innaa akkasiin haala kanaan qopheeffanneetu waxii. Kun timaatimii garuu misiratti timaatimiin hin namu jedhu oman ta'u timaatimiin baay'ee waddadee jira. Birrii kiiloon tokko birrii 65 kiiloon tokkittiin jechuudha. Kiiloon tokko birrii 65 bittanii cafa eetanaan bitee malayyuu bitee iyyuu beeku turee irratti bitee timaatimii. Shunkurtum duwwaa nan hojjedha waan jechuudha. Har'a garuu mi'eessa waaxees timaatimii waan ta'eef bitee dhufe jechuudha. Kunoo har'a qulleetii. Biddeen illee hin qabnu har'a ganama daabboo qursii daabboo nyaanne ganaan toshaa jechuudha. Ganaan waxee liccas godha. Garuu immoo dhuga dubbachuudha yeroo kan daa'imni nama rakkifti miti yeroo waa hojjetan. Har'a garuu rabbirra zimmee taphachaa jira jechuudha. Amma ona rakkisaa hin jiru. Amma rabbirraa yeroo na rakkisu maal akkan godhu beektu surreen irraa baasa. Surree sarraa baaseen daayiparii irraa baaseen teessisa hin taphata bakka dasisa jedha. Akkana godhaa isinis warri daa'imni sin rakkiftu. Inna like share nu godhaa. Yaw kunoo misira argitanii misira. Inna like share godhaan isiniin jedhaan hordoftoota koo. Amma kun yeroo naa bishaatee shunkurtii adiitti naqnedha. Shunkurtii adii cafadheera. Inna like share godhaa akkanaan isiniin jedhaga. Haala kana keessa jirraa jechuudha. Boru keessummaan nutti dhufa na eebbisuudha. Nama ji'a afur guutee garuu namni baay'een namni nan eebbisneera. Namni ka na hin guutuu fi yeroo dhuma isatti mijate dhufee nama eebbisa namni jechuudha. Ammoo kaleessa lammitti hin dhufna jedhanii daa'imanii fi waxii waxaan jira jechuudha. Lafatti wayya dhugaa dhaabbatanii hojjechuurraa garuu xarapheezzaarra kunoo makka fafaattan godha jechuudha. Garuu inni hin danda'u makka fafaa baay'een istoofiin humna baay'ee gottu ta'an ta'e malee akkanatti lafatti ariifiidha. Dugdisni hin dhukkubu yoon barbaade rabbirras baadhee hojjechuu nan danda'a taa'ee. Inni akkana isiniin jedhaani like share na godha komentis na barreessa. Kan biraammoo maal isiniin jedha kottaa nyaadhaan isiniin jedha. Inna bye bye baay'een isin jaalladha isin kabaja. Ciao ciao.